Nagaan isiniif haa ta'u maatiin Gadaa HD taatan guyyaa har'aa kana oduu gammachiisaa kan abdii namatti horu dhaabbanni Oromoo guddaan tokko hundeeffameeti jira. Dhaabbanni kun dhaabbata Jirraa kan jedhamudha. Dhaabbata Jirraa jedhu kana eenyutu hundeesse? Ergamni isaa hoo maali? Hojii akkam irratti xiyyeeffata? Hojii isaa yoom eegala? Yoomii fi eessatti jalqaba? Odeeffannoo bal'aa isin qabadhee dhufeen jira. Akkasumallee namoonni dhaabbata Jirraa kana qunnamuu barbaadan karaa kam isaan ergachuu dandeessu kan jedhu adireesii isaanii bal'inaan kan isiniif qoodu ni ta'a. Arrii akkuma baratame hanga xumuratti nu hordofaa. Viidiyoo kana immoo laayik, sheer, sabskiraayib taasifachuun hin dagatina. Gadaa HD hanga xumuratti nu hordofaa isiniin jenna. Habiibii fedhii namoota hedduu erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi hayyoonni Oromoo hedduun hidhamanii booda dhaabbanni jabaa Oromoo bakka tokkotti walitti qabee qindeessuu maaliif dhibee kan jedhudha. Uummannis yeroo adda addaatti haala danda'amee fi hayyoota Oromoo biyyoota ambaa jiraatan gaafachaa jirudha. Hayyoonni Oromoos dhimma yeroo dheeraaf irratti yaada turanii dhaabbata jabaa tokko Jirra jedhamu akka qabatanii as deemaa jiran beeksisaniitu jiru. Hayyoonni Oromoo fi xiinxalaan siyaasaa akkasuma ogeessi seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa gaafii deebii miidiyaa Oromoo Keelloo waliin taasiseetii dhimma Jirraa kana tokkoon lafa kaa'ee ibseetii jira. Anis dhimma kana gabaabinaan akka armaan gaditti isiniif dhiheessa. Dhaabbanni Jirraa jedhamu ji'oottan darbeef irratti cimsanii hayyoonni Oromoo iddoo adda addaatti walitti dhufanii kan irratti hojjechaa turanidha. Ergamnii fi kaayyoon dhaabbata kanaa namoota yookiin Oromoota dhimma siyaasaa akkasumallee balaa uumamaa fi walitti bu'iinsa daangaa irratti lafaaf qe'ee isaanirraa buqqaan kan maatiin irraa ajjeefame waraana mootummaan haa ta'u kamiiniyyuu balaan adda addaa irra ga'ee utubuufidha. Maatiin hedduun guyyaa har'aa dhimmoota adda addaa facaan karaa irratti kufaniiti jiru. Maatiin isaanii kufanii akka hin hafnee fi immoo gargaarsaatu barbaachisa. Dhaabbanni Jirraa jedhamu kunis gargaarsa kan dhaqqabsiisuuf akka deeggaru akka hojjetu Dr. Tsaggaayee Araarsaa ni dubbatu. Gama biraan ammoo mirgoota namummaa irratti karoorfannaan hojjetan wantoota adda addaa Itoophiyaa keessaa fi biyya alaallee socho'an deeggaruutiin rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru ibsanii ragaa qabatamaan wajjin dhiyeessanii Oromoon akka addunyaatti akka dhageettii argatudha. Ergaan isaanii yookiin kaayyoon isaanii inni kan biroo immoo dippiloomaasii Oromiyaa ijaaruudha. Dhaabbata kana keessatti wanta ol ka'ee mul'atu jalqaba Oromoo fi Oromiyaaf lubbuu isaanii laatanii Itoophiyaa wanti jedhamu booddee irratti akka deebi'an dubbatu. Jalqaba kan argachuu qabu kaayyoon jalqaba ofii Oromiyaa akka biyyattii ijaaruudha. Waliigaltee yoo jiraate ammoo Oromoo fi Oromiyaa bufa dimokiraasii ta'een walitti firoomsanii akka deemamuu dubbatu. Malees namoonni dhaabbata kana qunnamuu barbaadan jirraa.org jechuun weebsaayitii isaanii seerchi gochuun argatanii gama isaaniitiin qunnamuu akkasuma lammii keessanii arjoomuu namni barbaadu bifa sanaatiin duuneet gochuu ni danda'u. Kana irrattis dabalataan fuula FB peejii fi akkasuma tiwiitarallee waan qabaniif qaama sana qunnamuu dandeessu. Linkii feesbuuka isaanii fi kan tiwiitarii isaaniirra jiraachuunis jirraa.org kan argatan ni ta'a. Weebsaayitii isaanii kana argachuuf diskiripshinii viidiyoo kana jala isinii kaa'een jira. Gama saniin tuqxanii seenuu yookiin jala seentanii argachuu ni dandeessu. Hayyoo fi ergamni dhaabbatichaa Jirraa kan biraa uummata bifa adda addaatti buqqa'u biyyoota ambaa akka Saawudii Arabiyaa, Yemenii fi biyyoota Arabaa adda addaa keessaa faca'uudhaanii jiran rakkoo isaanirra ga'uu akka dandamaniif karaa adda addaa gargaarsa gochuudha. Gargaarsi kun gargaarsa qarshii qofa osoo hin taane bifa kamiinuu ilmaan Oromoo addunyaa adda addaarra faca'anii argaman rakkoo adda addaa akka hin mudanneef kan deeggaru jechuudha. Akkasumallee dhaabbanni Jirra namoonni adda addaa amantaa irraa dhabuu waan danda'aniif dhaabbanni kun dhaabbata akkamii akka ta'e yeroo gabaabaa keessatti uummataaf ifa kan godhu ni ta'a. Hayyoonni Oromoo hundi dhufanii mari'atanii maal akka hojjetan tokko tokkottiin uummataaf iftoominaan ibsa akka deeman Dr. Tsaggaayee Araarsaa ni dubbatu. Kana malees namoonni adda addaa yeroo adda addaatti ni buqqatu. Qarshii uummatarraa guuruutiin uummata jalaa nyaatanii hafuun isaanii kan yaadatamudha. Dhaabbanni kun ammoo akka akkas hin gooneef tokko nama qarshiin keenya eessa dhaqee jedhee gaafachuu ni danda'a. Kana malees lammiileen Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa faca'anii jiraatan guyyatti $1 buusanii yookiin ji'a tokko keessatti $30 gumaachuun dhaabbata kana akka deeggaran dubbatu Dr. Tsaggaayee Araarsaa. Kanatti aansee viidiyoo gabaabduu Dr. Tsaggaayee Araarsaa kaniin isiniif kaa'uu ta'a. Hanga xumuratti nu hordofaa afeerraa koo kan kabajaati. Gargaarsi amma itti deemnu kun karaa Jirraatiin itti deemnu kun waan xiqqishuu takka uummanni keenya baasee, okay? Garummoo hafuura baafatee gaafa uummanni keenya rakkoon isa mudate kun ijaarsi kun ni jira isaan hin jiruuf jedhee akka rafu
bakka adda addaatti gaafa waamamu immoo kanattis baas kanaafis kennuun qaba jedhee yoo gaafa hin dandeenye mataasaa gadi qabatee sheenoo'ee akka jiraatu hin barbaachisu jechuudha. Dirqama lammummaasaa kunoo karanaan bahee jira. Eessa deeme maallaqni sun gaafa jedhan bakka arganii qabu. Kanaaf haala salphaa ta'een haala ba'aa ummata nama dhuunfaarraa hir'isuun maaliifi hanga ammaatitti rakkoo akka sabaatitti nu mudatu kanaaf akka dhuunfaatitti deebii kennina, akka gareetitti deebii kennina, akka ijaarsa xixiqqishoo akka hafuushaa kan akkanaatitti deebiitti kennina. Maaliif why do we have the individual citizens bear the burden for responding to the problem that is created on us as a nation? Kan jedhudha. So akka sabaatitti ijaarsa gargaarsaa tokko qabaachuun kan bara baraaf jiraatu harka wal nu qabachiisa, har'a akka walitti dhufnu nu godha, dirqama lammummaa bahurratti hanguma namni hunduu bakka tokkotti haala qixxee ta'een wal qixxee ta'een baasii baasaa. Okay, akkasitti jirra. Anis Oromoodhaaf, Oromoo biyya alaa jiruuf, Oromoo biyya jiruuf, Oromoo addunyaa irratti faca'ee jiru kanaaf jira jechuu akka danda'an godha. Tokkoffaa. Kan lammataa gaafa immoo biyya taane ijaarsa saba keenya gargaaru biyyuma sanittu rakkoon gaandhumu addunyaa kana irratti gaafa jiraannu rakkoon ilma jira. Kanaaf biyyoonni adda addaa ijaarsa gargaarsa uummata isaaniitiif godhan qabu. Nutis bu'uureessaa deemnaa jechuudha. Amma kuni gama siyaasaatiinis, gama dippiloomaasiitiinis, gama qabsoo karaa intelligence fi security maalii kan jedhaniinis, gara beekumsaatiinis ijaarsa ijaaruutti jirra. Kun maal ta'a? Baranaaf ijaarsa qabsoo deeggaruudha. Bara immoo biyya keenya nagaadhaan bulchuutti kaanes barasiifis immoo bu'uura isaa, the seeds of the structure of state. Ija san bu'uureessuutti deemnaa jechuudha. Qophiidha. Gama hundaatiin injifannoo dhufuufis of qopheessaa itti deemudha. Kanaaf ijaarsa gulanaafis uummata kanaaf bara baraaf akka state structure ta'ee jiraatu akka uumnu irra caalaa garuu har'atti waan adda deemnee facaanee goonu kana bakka tokkotti haala qindoomina qabuun, haala ijaarsa qabuun akka itti bobba'anu kan godhudha. Kanu kabajamoo maatii Gadaa HD guyyaa har'aa dhaabbata jabaa Oromoo Jirraa jedhamu kan hayyoota Oromootiin hundaa'e irratti odeeffannoo isiniif laadheera. Akka waa hubattan abdii guddaan qaba. Egaa Oromoon hundayyuu dhaabbata kana keessatti hirmaachuutii Oromoof danda'ee biyya mataa isaa akka hundeeffatu namni hunduu akka jabaatu dhaamsa kooti. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga xumuratti nu keessaniif guddaa galatooma. Guyyaa biroo viidiyoo birootiin isiniif ni deebina. Viidiyoo kana laayikii sheer taasisuu akkasumallee sabskiraayib gochuu hin dagatina. Nama hunda biraan gaa isiniin jenna. Guyyaa biraa viidiyoo birootiin hanga walitti deebinu nagaan naaf turaa lafaa nagaa keessa jiraadhaa isiniin jedha.